hordoftoota koo yeroo tokko ka fataa jechuun hin jiraamne yeroo tokko jechuudha fataa jechuudha ofuma keessanii mee yeroo tokko jechuudha fataa ofirraa jedha jechuudha fataa ofirraa zanaa ofirraa yeroo tokko jechuudha maaliif kushiin arabaa keessa soo jenni yeroo tokko ofirraa fataa yoo jenne irra bareena jechuudha na kanaaf anarra fataa ofirraa jedha jechuudha yaa har'an bareedu joodha Gua kalaalin bareedu wedakkat fadhe jechuudha kalaalin bareedu kalaalin hawullee dha jechuudha akkuma argaa jirtanii natalaan fadhe jira shaashii hidhadhee natalaa uffadhee akkasi jechuudha akkamti bareedu ijoollee namatti tola miti dhugaa rabbi jechuudha na yeroo tokko baqa fataa ofirraa jechuun Kenya jechuudha na yaa unufanne uffatan yaa unatalaa bichaa ufadhe akkuma beekamu kanaafi basmuurin jedheeni ka'e jechuudha kanaafan immoo ammoo taa'e tananiif ejisraadha jechuudha yeroo xiqqoo wayii qaburraa jechuudha yeroo xiqqoo qaburraa yoo marsaata akkallee dhaye yoo lamallee dhaye jechuudha inna mee isin maaliidhaan dabarsitu yeroo hojii keessanii fakkeenyaaf yeroo boqonnaa keessanii mee maaliidhaan dabarsitu jechuudha koomenti jalaa kaa'amee waan dabarsitanii fi keessanii jechuudha hundi keessanii ani fakkeenyaaf yeroo tokko viidiyoo hojjechuudhaaf ajandaa garagaraa soqachuudhaaf deema akkasuma immoo yookiin immoo yeroo kiyya qabaadhe immoo waan kanattan dabarsaa yeroo mucaanaa rafee waan kanatti baqa yoo maali waan godhabe marsaa takkallee yoo dha'e hinuman jechuudha yoo natti illee hin tolu garuu baay'ee natti hin tolu ture subbi yalla baay'ee natti hin tolu ture garuu xiqquma isheetitti hanga sanitti baqa yalla rohinda kanatti natti illee hin tolu baay'ee yeroo manatti tolutti sa'aatii natti tolutti jechuudha jisraa kana irratti dabarsa jechuudha dhugaa dubbachuun soo mucaaffaa jiraachuu baatte jisraa hedduu takkan jaaladha jechuudha sababiin isaas yeroo kilaasii eegale yoo viidiyoo loo jedhe viidiyoo isa hojjedhee xumuradhee saniin booddees nan hodhaa jisraa kana jechuudha garuu baay'ee natti hin tolu amma erga mucaan kun guddatee immoo natti hin tolu jechuudha isinillee mee maaliidhaan dabarsitu ijoolleen akka kootii keessattuu daa'ima guddistanii yookiin immoo kan daa'ima sin guddisne yeroo boqonnaa qabdanitti maaliidhaan dabarsitu maal hojjettu mee koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha kanaaf ani yeroo hundumaa isa kanaan dabarsaa akkasuma ka daa'imas ka hin beektanii akkan daa'ima guddisu daa'imatu baay'ee na dhiba malee ansoo daa'imti jiraachuu baatte hedduu kanatti tole jechuudha jisraa dha'uu baay'een jaaladha jechuudha kanaaf isinillee waan ofii keessanii irratti dabarsitani koomentiitti na barreessaa akkasuma immoo gorsa isinii qabu keessattuu ijoolleen shamarran biyya ormaa jirru yeroo baay'ee nuti kan dabarsinuuni waan hin beekne tokkoof waan yeroon keenya qisaasichinu waan baay'eetu jira fakkeenyaaf yeroo fakkeenyaaf kilaasii gallee yeroo dirqama namni dhiqatee haxaawatee akkas waan akkasii kan jedheeti kan rafnu dhiqannee maal jennee rafna kanamti illee dhiqannee jira jechuun dadhabameet illee gizee rafamuu jira jechuudha hundumti keenya wal beekna yeroo dadhabamu jira garuu haa ta'uti hanga tokkorraa yeroo qabdanirraa fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan itti dadhabnu beektanii hojii arabaas irrallee janaatti dadhabna nama tokko yoo janaan argine inni isneen irraafannaa isuma soo jennu sa'aatiin keenya ulaa deema jechuudha yeroo baay'ee jechuudha garuu wanta akkasii sun hin ta'u jechuudha maaliif waa arginee jirruufis waa anuuf koos waa argee jiruuf jechuudha kanaaf yeroo kamiyyuu jechuudha waan tokko janaa isa osoo hin taane yoo abbaa manaa kee qabaatte abbaa manaa keetii sa'aatii godhiitii sa'aatii isa hin dubbisi saniin booddatti jechuudha waan tokko barachuuf yaala dhugaa sin jedha shamarran keenya waan barachuu yaada fakkeenyaaf ijjisiraa harkaati jira kan fakkeenyaaf waa hedduutu jira wanta afii keetii harka keetiin hojjettu hedduutu jira ijoollee baay'ee waan baay'ee hojjetu jechuudha akkasuma diizaayinoota garagaraa dha'uutu jira yoo diizaayinii sin jedhu fakkeenyaaf ijoolleen akka callee aadaa waan akkasii kanneen baay'eetu jira kan shiniyoota jalatti taa'u tokko baay'ee waan akkasii hodhaa waan akkasii kana namoonni dabarsanii hedduutu jira jechuudha kanaaf yeroo keessan dabarsan maaliif akkamitti barannaa yookiin immoo akkamitti goonaa biyya ormaa keessa jira viidiyoota garagaraa laala waan baay'ee irraa barattan
kan biraa dhiisiti fuuluma keessanuu akkamitti akka qabattani gaafa san barattanii jechuudha. Kanaaf waa akkasii seeratti dabarsuu isin yaada isin jedha hanga danda'an. Fakkeenyaaf daantirii kana garaa haadhaa keessatti gabbuuteen baranne waa hundumtuu garaa haadhaa keessatti kan baratame hin jiru abadan. Gaa'ee hojii araboota afaan araboota kana kan baranne biyyuma kana dhufneeti malee waan dura beeknu miti jechuudha. Lumaan galatti maal gaafa waan tokko yaaltee dubbistee irra geessin agarte jechuudha. Akkuma san immoo ejjisiraawwan garaagaraallee gaafa laaltu sii gala jechuudha. Si dhaadhaata sii galaa jira. Fakkeenyaaf akkamitti akka kirriin xarafamu akkamitti akka hojjetamu beekuu qabdanii jechuudha. Maaliif har'a sii mijatus baatu gaafa galteetti siin dhibuu jechuudha. Hojjechuu dandeessa. Keessaa immoo dubartoonni nuti jechuudha. Nuti dubartiin tuni tan bareennuuni ejjisiraa mana keessatti hin bareedu dubartiin. Ejjisiraa yoo qabaatte hedduu bareeddi. Ejjisiraa qabaatte jechuun mo'aa qabdaa jechuudha bara. Gara biraatiin namni ejjisiraa beeku mo'aa hin beekamu. Mo'aa mana keessaa yoo sin jedhu mo'aa mana keessaa yoo sin jedhu fakkeenyaaf dubartiin mo'aa qabdu ejjisiraa qabdu yookiin mo'aa qabdu kan sin jedhu manuma keessallee nyaatallee waa hundumattuu kan mo'aa qabdu jechuudha. Hojii bakka hunduma sayyuu hin beekti jechuudha dhumaa galatti. Kanaaf hojjechuu yaada. Jabaattee ati hojjette taana waan nuti wallaaltu hin jiru. Waa hundumaa hin beekta wanni nu wallaalle tokko hin jiru. Gaafa sammuu keenya kana banannee jenne wanti nu wallaalle tokko hin jiru jechuudha. Maaliif akkuma argaa jirtan kun isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Harka keetiin malee waan garaa haadhaa keessatti baranne miti. Namumarraa baranne nus akkulumarraa barachaa deemne jechuudha. Fakkeenyaaf ani kanan baradhe obboleettii kiyarraa hin baradhe. Obboleettii kiyarraa hin baradhe. Obboleettii kiyarraa baradhe ani hundumti keenya obboleewwan koo nama ana wajjin nama shan shamarran nama shanuu hin beeknaa manu. Nuti shanan keenya hin beeknaa kan ishee kennurra jabduurraa isheerraa baranne. Isheerraa baranne hundi keenya shuma jalatti baranne jechuudha. Bakka dhaatuma akkasumatti hundi keenya wal jalaa barachaa deemne jechuudha. Dooshiin dhawuu baattee yookiin barachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Kaayyoo gara biraa laalle malee. Kanaaf garuu gaafa sannadhaa jettee gaafa karoora qabdu ani xiqqishoo ta'een baradhe dhugaa dubbachuudha jechuudha. Maaliin godha beektanii yoo isheen iftee lafa gootee deemte ani fuudhee nadhaa jechuudha. Fuunee fudhadhaa dhoofna maal goonaa fuunee dhoofna akkamatti nu loltii hin loltii ofii keenya san hiittee ganaamoo deebisteen dhoofte jechuudha. Osoo akkas jennu barannee maazariidhaan kunan nuti kirooshin nuti illee dhawuu jammarree jechuudha hundi keenya. Maaliif waluma jalatti barata ilmi namaa gaafa tokko nadhaa jette hawwiin qaba bakka akkuma takkatti dhaan kanan jedha. Isaa gaafa hojjette waa hundumaa hin baratta diizaayinis wanta fi keetti sammuu keetti laaltituma dhoofta jechuudha. Diizaayiniilee waan nama dhibu tokko hin jiru jechuudha. Kan nama dhibu dadhabbina qofaa fi yaada kaayyoo karoora yoo dhabne malee kanaaf itti fayyadamaa sun jechuu barbaada obboleewwan kooyi. Kanaaf yeroo keessanii waan hojjettan tokko irratti xiyyeeffadhaa. Fakkeenyaaf yoo asitti illee sitti toluu baate viidiyoota baradhuuti akkamitti akka xalaban laalladhuuti gaafa galte sirriitti hojjettaa jechuudha. Sidhi bu'uun hojjettaa jechuudha. Guyyaa takkaa lama soo nama beeku fa'aa bira ilaalte galaas tanaan booda hin baratta jechuudha. Homa tokko wanni inni nama dhibu hin jiru ejjisiraawwan harkaan hojjetan kunneen waanuma tokko iyyuu kan nama dhibu hin jiru jechuudha. Kanaaf hojjedhaa isin jechuun barbaada obboleewwan kooyi kanarratti dabarsaa yeroo keessanii jana irratti hin dabarsinaa. Janaanii yeroo kee mataa si dhukkubsa malee faayidaa tokko iyyuu siif hin qabu jechuudha. Kanaaf nama waliin haasofte shamara waliin haasofte keessattuu shamarra waliin haaseenaa. Amma sa'aatii kanatti hiriyyaalleen baafatina akkuma misin jedhe kan hiriyyaallee baafachuun baay'ee ulfaatti bara kana keessa siraa hiriyyaatu nama wal galaafachaa jira jechuudha. Kanaaf adarraa keessanii siniin jedha adarraa keessanii siniin jedha harkaa nadhiitii xala adarraa keessanii siniin jedha obboleeta koo siniin jedha siniin kabajaa warroon chaanal kee afaaraa taatu sabiskiraabii gochuun gaafii